Oromoon dammaqee jaaramee hidhatee Itoophiyaa bittinneessuu qaba. Itoophiyaa bittinnooftu qofatti Oromoo nagaa kennuu danda'a. Jaalattanis jibbitanii abbaan feetan man biildingi Minilikii dhaqaa gala nu daggar keessatti. Daggar keessatti. Maaliif daggar keessatti hafna? Haqni ilmaan Oromoo du'uu hin hafin. We are always in the forest. Believe me this. Itoophiyaan gaafisiin tokkoomtu gaaf Oromoo feete akku fi feete bedroomii kana nakkeerrafa bedroomii kana mucaafiya keerrafa yoo sabii Oromoo akku fi fedhutti kajaarratu taate saba Oromootti fedha. Suni dur dhaabachuu hin dandeenyu. Warri kun gaaf Itoophiyaan cabbittinoofteet hin jette yoo fedha Oromoo waliin ta'e yoo fedha kophaa fi mangistii ta'e mirga isaanii kanallee qalbii keessa qabachuu qabna. Afaan gabaaboon Itoophiyaa dimookiraatessuun hin jiru. Itoophiyaa caccabsuu callaa jira. Horaa bulaa waan tokkummaa kan irratti harki keessa jirtu malee harki keenya hin jiru. Harki keenya hin jiru. Harki keessa hin jirtu. Waan harki keessa hin jira teessanii nu kadhatan. Buddeen harki keessa hin jira teessanii nu kadhatan. I don't understand what kind of people you are. Dargaggoo Oromoo bakka bu'ee waan tokko himuu hin danda'u warra alaa kanaaf. Amma booda naannawa sanitti yoo ta'e qabsoofne dhugaa teenya deeffannee dhugaa namaa eeyine waliin jiraanna. Yoo ta'uu baate biyya san bittinneessine biraa deemna malee akka dhangaddaa sanitti akka kalee sanitti yartuu bakka guuranii nurra bulchu hin ayyamu ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo harayya.